Yooyaa malee yooyaa dhaggeeffattoota raadiyoo BBC afaan oromoo sagantaan keenya Nairobi keenya irra dhufu jalqaba. Sagantaa irra keessatti mooramaan jireenya Yuduree Baawoo maaltu ture? Ijoollota reebanii meeshaalee hunda guurratanii saamanii waan huccuullee hunda jechuudha saamanii bahanii erga huccuu sana saamanii meeshaalee guuranii bahanii booda deebi'anii immoo. Gamtaan Awurooppaa tajaajiltoota filannoo Itoophiyaatti erguu haaquuf deebii Itoophiyaa. Meeshaa to'annoo sirna teleekoomii keenyaan ala ta'e fudheen galaa jechuun simbulchaa jechuudha malee waan gara biraa miti. Inni lammeessoo bu'aa filannoo kan mirkaneessu boordii filannooti. Lolti Tigraay muddateen ijoolleen kumshanii maatiin adda baa'uu fi oduu biraalee qabadee dhiyaadha. An asli galgalooti nu dhiyaadha. Dhaggeeffattootni oduutiin jalqabaan gamtaan Awurooppaa haalli dureewwan guutamuu qaban irratti qondaaltota Itoophiyaa waliin walii galuu dhabuu isaa irraa kan ka'e tajaajiltoota filannoo Itoophiyaatti erguuf ture akka ibse. Bakka bu'aan olaanaan gamtichaa Joosef Booreel tajaajiltoota erguu fi ulaagaaleen barbaachisaa hin guutamne hima. Tajaajiltoota filannoo erguun deeggarsa dimookiraasii Awurooppaaf dhakaa bu'uuraati. Itoophiyaan waxabajjii 5 filannoo biyyaalessaa kan geggeessitu yoo ta'u haal dureewwan hin guutamne kanaaf bobbiin tajaajiltoota filannoo haqamu qabaa jedha gamtichi. Kanumaan wal qabatee dubbii himaa ministeera haajaalaa Itoophiyaa ambaasaadar Diinaa Muuftiin ibsa kennaniin sababa isaanii tajaajiltoota erguu dhabaniif akkanaan hima. የአውሮፓ ህብረትን የምርጫ ቡድን መላኩን የሰረዘባቸው ምክንያቶች ግልጽ ናቸው። sababoonni gamtaan Awurooppaa tajaajiltoota filannoo Itoophiyaatti erguu haqe ifatti ta'aniiru. Wantoota lama kaasan. Wantoonni kaasan lamaanuu birmadummaaf walabummaa Itoophiyaa kan cabsanidha. Nageenya biyyattiis balaarra kan buusanidha. Tokkoffaan meeshaa viyaasaat jedhamu beekamtii teeknooloojii Itoophiyaan ala fideen galaa ka jedhudha. Kuni filannoo marroo ja'affaadha. Filannoowwan amma dura gaggeeffaman irratti gaaffiin akkasii tajaajiltoota irraa dhiyaateen beeku. Haala qabatamaa amma jiruun iddoowwan tajaajiltoonni kunniin deeman hundatti uwwisa teleekoomii biyyaalessaa qabu. Kanaan fayyadamuu danda'u. Kanaan achi meeshaa to'annoo sirna teleekoomii keenyaan ala ta'e fudheen galaa jechuun simbulchaa jechuudha malee waan gara biraa miti. Inni lammeessoo bu'aa filannoo kan mirkaneessuu fi waa'ee adeemsa filannichaa akka ibsa kennu boordii filannooti. Boordichi qaama walabaati. Isaan garuu boordichi ibsa kennuun dura waa'ee filannichaa ibsa ni kenninaa jedhan. Kan ammoo hin dandeessanii jenneen bu'aa filannoo keenyaa kan nu mirkaneessu inni duraa uummata Itoophiyaati. Ka itti aanu boordii filannooti. Durumaayyuu hin dhufnaa jedhee ka gaafate isaanuma amma garuu sababoota kanneen kaa'uun hin argamnu jedhaniiru. Ibsar baaseen ambaasaadar Diinaan Itoophiyaan ibsa mootummaa Suudaan dhiyootanaa naannoo Beenishaangul Gumuz jechuun baasee balaaleffachuu hima. Ibsa Suudaan rabbee tokko jira ministeera haajaalaatiin. Kun maal jedhaa Suudaan seeraan ala Itoophiyaa jeequudhaaf wanni isiin hojjetaa turte lafa Itoophiyaa qabattee uummata Itoophiyaa miidhaa turuun isii seeraan alaa. Obsa Itoophiyaan argisiifte kan akka tuffiitti fudhattee ammallee itti fuftee jirti. Wanni guddaan immooyyuu Beenishaangul lafatii jettee waan hin taane biyya arrabsaa jirti. Kuni waan hayyamu miti. Wanni isaan Beenishaangul irratti kaasaniif wanti isaan laga Abbayyaa irratti mariin jiru waliin fakkaatu. Wanni ollaa jiruuf daangaa irratti haasaa akka turree fi wanni Beenishaangul waan wal qabatu hin qabu. Wanta hidhaa laga Abbayyaa irratti illee wanni haasaa turre ka cibsan isaantu cabsanii keessaa bahaa jiru. Kaballeessan isaanii Suudaan kanarraa of dhaabuu qabdi. Kana dhaabuu qabdi. Kan kun jibbamaadha. Biyyi itti bultu haala uummanni itti bulu cabsaa jirti. Ka jedhu ibsa bal'aa tokko har'a baafnee jirra. Guyyoota duraa ministeerri haajaalaa Suudaan ibsa baaseen Itoophiyaan waliigaltee idil addunyaa cabsuu itti fufnaan naannoo Beenishaangul Gumuz irratti gaaffiin naamal jedhu kaasuu akka dandeettu akeekkachiistee turte. Soreeyyiin addunyaa beekamoon Beelindaaf Milgeet waggaa 27 booda walii isaanii miidiyaa hawaasaa irratti ibsan. Lamaan isaaniiyyuu kan caalaa waliin teennee akka abbaa fi haadha manaatti waliin guddannaa jennee hin amannu jedhan. Dabalataan hariiroo keenya irratti hojii guddaa hojjennee yaad baay'ee irratti waliin dubbannee gaa'il keenya addaan kutuuf murteessinee jedhan. Biiliif Milinda Geet jalqaba barkum 1980 keessa yeroo Milindaan dhaabbata Maayikiroosooftii galti wal baran amma ijoollee 3 waliin qaban. Faawundeeshiniin isaa Biiliif Milinda Geet dhukkuboota dadarboo ittisuu fi tallaalii ijoollee jajjabeessuu fi doolaara biliyoonaan baasii gochaa turan. Oduu kanaanii gam oduu gaggabaaboo addunyaa ceena.
Dhiphiin waldhabdeen daangaa Itoophiyaa fi Suudaan fiduu hordofee pireezidantiin Eertiraa Isaayyaas Afwerqiin mootummaa Suudaan waliin mari'achuu fi imal guyyaa lamaaf irraa biyyatti seen hariiroo biyya lamaanii cimsuu fi Isaayyaasii fi hoogganaan mana maree Suudaan Jeneraal Abdul Fattah Burhaan marii eegaluu mana marichaa ibsa baasan beeksise. Imalli kunin erga guraandhala keessaa Suudaan waldhabdee daangaa isaaniitiif Itoophiyaa jirirraatti qaambiraa Itoophiyaa kalchuu himate. Komishinii Pooliis mootummaa naannoo Amaaraa ka ture Abarraa Adaamuu dhukkubsa isaatiin du'aan boqochuu isaa FBC'n gabaase. Abarraa Adaamuu wal'aansa yeroo hatattamaa fi hospitaala erga galaniin booda dhibeewwan waliin wal qabateen lubbuun isaanii dabruu EBC'n madda hospitaala eeruun gabaase. Haga torbaan dabree aangoo irra kaafamanitti waggoota 2 olii fi itti gaafatamummaan hojjechaa ture. Raajiyyuu Cuufaa himata raayyaa ittisa biyyaa deebii kenneeni wanti na himachiisuu danda'u tokkolleen hin jiru jedha. Mana amantii kan Raajiyyuu Cuufaa itti tajaajilu keessatti loltooti uffata raayyaa ittisa biyyaa uffatan waltajjirraatti humna hafuuratiin yoo kuufan miidiyaa hawaasaarraatti ijoo dubbii ture. Raayyaan ittisa biyyaa gocha kanaa fi Raajiyyuu Cuufaa irratti himata banuufi akka jiru ibsee ture. Magaal Meksikooti daandiin baaburaa laf gubbaa deemuu ka baaburii gubbaa ba'aa jiru jigee lubbuu nama 23 galaafate. Balatanaan nami 65 madaa'ee nami 7 haal hama kee jiraachuu kantiibaan magaalichaa hime. Baaburii Meksikoo torbaanitti namoota miliyoona lakkaa'amu faata. Keenyaaf Tanzaniyaan waliigaltee sarara gaazii jidduu magaal Dar es Salaam fi Mombaasaa ijaaruu mallatteessan. Pireezidantiin Keenyaa Uhuru Kenyaattaa fi pireezidantiin Tanzaniyaa Samiyaa Suluhu hariiroo daldalaa biyyoota baha Afrikaa fooyyessuuf erga mari'ataniin booda waliigaltee tallabsan. Samiyaan daawwannaa hojii fi arreegaltee guyyaa 2 Keenya jirti. Leenjisaan Tottenham ka ture Jose Mourinhoon dorgommii bara dhufuutti leenjisaa Roomaa ta'uu muudame. Mourinhoon leenjisaa Paulo Fonseca kadhuun bara dorgommii kanaa qibxaas dhufuu baa'u isaa Roomaan labsitee bakka bu'u. Mourinhoon Tottenham eebla 19 hojiirra kan aarite Roomaan waliigaltee waggaa 3 mallatteessan. Dhaabbanni tol olaantummaa Save the Children jedhamu lol naannoo Tigraay muddateen yoo diqqaate ijoolleen qe'ee buqqaanii 5,000 ta'anii maatii isaanii addaan ba'an jedha. Dhaabbanni Save the Children akka jedheetti daa'imman maatii isaanii addaan ba'anii baay'een isaanii daa'oo baqatootaa fi bakturtii idileen hin qophoofne kee jiran. Elias Mulugeetaa dabalee isaniitti. Dhaabbanni tola oolaa Save the Children akka jedhetti naannichatti yoo xiqqaate ijoolleen qe'ee buqqaan 5,000 ta'an beelaaf akkasumas miidhaa qaamaa fi saalaaf saaxilamaniiru. Dhaabbileen gargaarsa namoomaa hedduun bakkeewwan hedduu naannicha keessaa deeggarsa dhiyeessuu akka hin dandeenye fi ijoolleen ofuma isaanii gargaaruuf yaalii taasisaa jirus jedheera. Naannichatti hanqina nyaata madaalawaatiin kan ka'e ijoollee haadholii ulfaa fi kanneen harmoosisan miidhamaa jiraachuu ragaan agarsiisan akka jiranis ibseera. Lolli naannoo Tigraay akka lakkoofsa Awurooppaa 3/4/2020 erga eegalee booda namoonni 70,000 ol ta'an qe'ee baqachuun gara Suudaan ce'uu isaanii ragaaleen dhaabbilee deeggarsa namoomaarraa argaman ni mul'isu. Kana malees hedduun lubbuu isaanii dhabuun kan gabaafame yoo ta'u sababii hir'ina deeggarsa namoomaatiin kaan beelaaf saaxilamaa jiraachuu dhaabbata Save the Children kana dabalatee dhaabbileen gargaarsaa yeroo garaagaraatti akeekkachiisaa jiru. Dabalataan aangawoonni Afrikaa fi addunyaa sababa waraana geggeeffameen dhiittaa mirgoota namoomaa fi kabajamuu dhabuu seerota deeggarsa idil addunyaa baatiiwwan 6 darbaniif naannoo Tigraay goolaa ture ilaalchisuun dubbachuu qabu jedhe Amnesty International. Dubartootaa fi shamarran irratti miidhaan saalaa gudeeddii gareedhaan ta'uun loltoota Itoophiyaa fi Eertiraatiin raawwataman irrattis gabaasonni jiru jedha Amnestiin. Mootummaan Itoophiyaas yakki akka gudeeddii humnoota nageenyaan raawwataman jiraachuu bira geenyeerra jedhee yakkoota kanneen qorachuun seeratti akka dhiyeessus ibsee ture. Jiraattota naannichaa qe'ee buqqaanii fi deeggarsa barbaadaniif deeggarsi haalaan gahaa akka jiru mootummaan Itoophiyaa haa himu malee dhaabbileen deeggarsa namoomaa kennan garuu ammallee rakkoon akka jiru ni dubbatu. Humni nageen mootummaa eedman jireenyaa Yuduree Abbaa obbo Daawud Ibsaa deemuun balbal cabsanii seenanii sakkata'iinsa geeggeessuu BBC'n odeeffate. Manni obbo Daawud Ibsaa humna nageenyaa marfamuu miidiyaalee hawaasaa irratti dubbii ijoo ta'ee ture. Qondaalii Abbaa waaqonoolee humni nageenyaa moora cabsanii seenaa turan viidiyoon waraabu karaa feesbuukii maxxanse.
Namni taatee tanaa dhiyeenan hordofuun ilaan argee akkimaniitti manii qondala kanaa humna poolisii federaalaan marfamee jedhu. Edda galgalaa eegaleetii qaama mootummaatu dhufee hulaa banaa kan jedhu hulaa sana banaannanii waardiyoonni achi keessa jiru hin bannu jedhanii kanaati booda hin bannu kan jedhan irratti wal qabaa turanii isaanis hulaa tumaa turanii hulaa sana erga tumanii immoo jechuudha hulaa sana cabsanii seenanii erga hulaa sana cabsanii seenaniiti ijoollota reebanii meeshaalee hunda guurratanii saamanii waan huccuullee hunda jechuudha seama saamanii bahanii erga huccuu sana saamanii meeshaalee guuranii bahanii booda deebi'anii immoo namoota achi keessa jiru qabanii fuudhanii bahanii jechuudha. Namoonni qabaman suni waaqonoolee qeerroo tokko yookaan immoo Siraaj Lammuu jedhama. Inni sadaffaan Salvaakir yookaanis immoo Yunus Ali jedhamu jechuudha jaroonni kun. Isaan kana qabaniiti haga ammaa bakka isaan buusan hin beeknu jechuudha. Ganama kana immoo wanta ija kootiin dhaqee argee hulaan isaanii sun cabee karaa keessaadhaan kan isaan konkolaataadhaan ittisaniiru jedhanii hulaan sun immoo cabuu ani ija kootiin argeera naannoo sana poolisiitu eegaa jira keessaanis alaanis namoota naannoo sana darban immoo erga nuti ani achirra darbee immoo namoota qabaniidha kan isaan hidhanii reebaa jiranii. Qondalaa bilisummaa Oromoo kata'ee fi maqaan isaa kidhaam kan hin feene dhimkan irratti akkanaan nuun jedhu. Inumaa'uu ammas jiraaf du'aa yookaan waan isaan irra jiran addatti waan adda baafanne hin qabnu waan ayyuu ture. Maaliif qabeenya isaanii guutuu bilbila harkaa dabalatee ragaa dhaabaa kan sanada harkaan barreeffame kompiitara dabalatee fuudhaniidha kan deemanii achiiti. Kanaafuu sanatti badee sanatti jira yookaan isaanillee lubbuun jiraachuuf dhiisuu isaanii waan hin qabnu jechuudha. Akka dhaabaatti deemtanii bakka iyyattan yookaan poolisiitti faa qaama mootummaatti wanti himtan jira? Egaa akka dhaabaatti waan nuti ittiin boordii filannoodhaaf har'a beeksisneerra. Haa ta'uuti garuu nuni chaappaallee hin qabnu. Chaappaanillee jechuun kana sana waan jedhu hin qabu. Maaliif ragaa guutuuf fuudhamee eessa maaltu akka jiru maaltu akka hin jirre waan beeknu hin qabnu. Garuu taatee sana dabarsinee boordii filannoodhaan beeksisneera. Taateen kun dhiyeenya kana murtee manni maree ministeerotaa murteesse waliin wal qabata jettanii yaaddu moo? Manni maree ministeerotaa murtii murteesse hin qabu. Yaadadha kan inni dhiyeesse. Yaada dhiyaateef sana murtiin sichittedha kan inni murtaa'u. Haa ta'uti garuu dhimma sana duukaa wal qabataaf wal qabatuu dhiisuu isaa waan adda bahee hin jiru. Maaliif yoo seera biyyattiin qabduun kan adda bilisummaa Oromoo galmaa'ee kan inni ittiin masakamus seera keessoo haa qabaatuyyuu malee seera biyyattiin qabduunidhaan kan inni socho'u. Kanaafuu yoo barbaachisaa ta'e dhimma sanas yoo ta'e seerri biyyattiin lafarraa qabdu jira seera sanaan gaafatamuu ni danda'a. Garuu humnaan halkan hojii shiftummaadha malee seeraan itti deemanii gaafachuu ni danda'u. Maaliif biyya kana keessatti beekamtii boordii filannoon socho'a adda bilisummaa Oromoo. Waan mudatu kan irratti deebii isaanii akka nuu kennanii fi kominikeeshinii dabalatee qondaaltota koominishinii poolisii federaalaa irra deebiin bilbilee fi milkaa'uu hin dandeenye. Xumura irratti dhiita mirgoota namoomaa kan jijaan dabran Tigraay raawwatamanii callifamee ilaalamuu hin qabu jedha Amnesty International. Amnesty International fi dhaabbileen biraa dhiita mirgoom namoomaa yakka waraanaa dabalatee sarbam namummaa irratti ragaa hedduu walitti qabanii akka jiran ibsa. Waraan sadaasa dabree eegaleen namoonni kumaatamaan lakkaaman ajjeefamanii 100,000 kan lakkaaman ammoo qe'ee isaanii irra buqqa'an. Dhaggeeffattootteen sagantaan keenkarraa aganumaa nu eeggatanii nu dhaggeeffachuu keessaniif ulfaadha isaniin jedha. Mammaasii galgal kanaa nuti durumaa beennee boollam qotannee jedhantuuti. Hiikan isa isaan biraatti maanii kooment keessatti nu beeksisa. Sagantaa kan qopheesse Elias Mulugeetaa gam teknikaatiin Oskaar Bunga kan isaniif dhiyeessan Asli Gilgalooti Agborii saati akkana nagaa waaqa kee bulaa oraa bulaa deebanaa hangafamaan dhan bulaa.